Hordoftoota keenya amma gara oduu koree olompikii Itoophiyaatti darbina kunooti. Koree olompikii Itoophiyaaf pirezidaantii waaltaa kanaa Dr. Ashabbir Waldagiyoorgis dabalate namoonni itti gaafatama sadarkaa adda addaa irra jiran himannaan kan irratti dhiyaate ta'u abukaatoolee kanneen himannaa dhiyeessan keessaa tokko ka ta'aniif gorsaan seeraa Phaawulos Tasammaa VOA'f himaniiru. himannaa sana ka dhiyeessan atileet Haayilee Gabrasillaasee, atileet Gazaahany Abarraaf federeeshinii booksii Itoophiyaaf federeeshinii teenisii Itoophiyaa ta'uu kan ibsan abukaatoon kun himannaalee sana keessaa tokko olompikii Paaris waliin kan wal qabate hojii seeraan ala nama deddeebisuu raawwatan ka jedhu akka ta'e ibsaniiru. koreen olompikii sun erga olompikii Tookiyoo jalqabee mootummaa Itoophiyaa biraa qarshii miliyoonaan lakkaa'amu kan ramadameef ta'uusaaf keessumaa koree olompikii addunyaaf waaltaalee kabiroo biraa maallaqa guddaa kan argate ta'uu ragaa argachuu isaanii kan ibsan abukaatoo Phaawulos Tasammaa maallaqi kun hanga ammaatti odiitii kan hin taane ta'uun immoo himannaa bifa kabiroon dhiyaate ta'uu ibsaniiru. koreen sun ministeera aadaa fi ispoortii akkasumas waajjira olaanaa kan odiitariitiin haalli fayyadama maallaqaa odiitii akka ta'u irra deddeebiin gaaffii dhiyaateef kan hin simanne ta'uusaa tuqani manni murtichaa hojiin odiitii akka geggeessamu ajaja akka kennu akkasumas hanqina argameef hoogganni koree olompikii akka itti gaafatamu himannaan gaafatu dhiyaatee jira jedhan. ministeerri aadaa fi ispoortii koreen olompikii itti gaafatama isaa akka ta'utti hin baane himannaan jedhu irratti dhiyaachuusaas dubbataniiru. koree oloompikiif hoogganoota 5 irratti himannaan dhiyaate mana murtii federaalaa akka sadarkaa duraa dhaddacha lidataatti yoo ta'u ministeerri aadaa fi ispoortii immoo mana murtii olaanaatti himatamuu ibsanii jiran. adeemsi himannaa sanaa manneen murtii idileetti ilaalamuu hanga jalqabamutti herregaawwan baankii maqaa koree olompikii Itoophiyaan banaman akka hin sochoone akkasumas baatilee eebilaaf waxabajjii keessa murtiiwwan gumii waliigalaa darbanis akka ugguraman murtaa'uusaa ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera. Hordoftoota keenya oduu amma nu ga'een dhimma waa'ee olompikii kanarratti pirezidaantiin koree olompikii Itoophiyaa himannaa irratti dhiyaate kana akka hin fudhanne ibsanii balaaleffataniiru. Amma gara oduu biraatti darbina. Obomboleettiin taayifuun jedhamuu fi lolaa bishaanii hamaadhaa fi sigaga lafaa uume. Biyya Veetnaam keessatti lubbuu namootni 199 galaafatee jira. Oduun kun kunooti bal'inaan. Veetnaam keessatti balaa obomboleettii yaagiin booda namoonni 200 hedaman ka du'an yoo ta'u lolaa bishaanii hamaaf sigiga lafaa balaan kun dhaqqabsiiseen namoonni 128 achi buuteen isaanii dhabameera. gaazexaan Veetnaam VN Express jedhamu kamisa har'aa akka gabaasetti namoonni 199 yoo du'an 800 ol kanneen ta'an immoo madaa'aniiru. magaalaa guddoo biyyattiitti bishaan lolaa laga diimaa irraa dhufu xiqqoo duubatti deebi'us naannoowwan hedduun ammallee bakka tokko tokkotti bishaan hanga morma namaa ga'utti ol ka'eera. jalqaba torban kanaa lolaan cimaan kibxata darbe kaaba Veetnaam bulchiinsa laa'oo chaayii keessaa ganda laangnuu jedhamtu guutuu waan haxaa'eef lakkoofsi namoota du'anii dabaleera. hojjettoonni baraarsaa dhibbaan lakkaa'aman roobii kaleessaa namoota lubbuun hafan barbaaduuf nuffii tokko malee hojjetaniiru garuu hanga kamisa ganamaatti jiraattonni gandatti 53 achi buuteen isaanii dhabameera. lolaan haniyoo keessaa kun kurna 2 keessatti isa hamaa ta'uun illee gabaasameera. jiraattonni innaa kibxata darbe sababaa lolaan bishaanii ol ka'aa adeemeen gamasii ba'uu jalqabaniiru. ibsaaf bishaan dhugaatiillee erga roobii kaleessaa qabee adda citee jira. riqichi sibiilaa koonyaa puutoo kan laga diimaa irratti ijaarame waan cabeef jecha konkolaataawwaniif konkolaataa gurguddaan 10 mootorsaayikilii 2 waliin laga sana keessa akka bu'an taasiseera. atoobisiin namoota 20 baatee tures sababaa lolaan sigiga lafaa mudateen fudhatamee jira. oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hayyee hordoftoota keenya oduun keenya sababa teeknikaatiin kan ka'e oduun keenya inni jalqabaa nu qaqqabne jennee turre amma nu qaqqabeera. oduun kun jilli addaa yuunaayitid isteetsi maayik haamer gara naannoo tigraayitti imaluudhaan waa'ee raawwannaa waliigaltee piriitooriyaa irratti hooggantoota naannoo tigraay kan yerootii wajjiniin haasa'anii jiru. garasitti darbinaa nu wajjin ta'a. akka mooltan hordoftoota keenya oduu kamisa har'aa waliin an tuujubee horaati.
pireezidaantiin bulchiinsa yeroo ka Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula miidiyaa hawaasaa ofii X irratti barreeffama maxxansaniin gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maayik Haamar waliin guyyaa har'aa raawwatiinsa waliigaltee Piriitooriyaa laalchisee mari'achuu isaanii ibsaniiru. Dhimmootii waliigaltee sana keessa jiran kanneen hojiirran oolleef dursanii raawwachuu qaban irratti mari'achuu isaanii kan ibsan obbo Geetaachoon Yuunaayitid Isteetsi bulchiinsi yeroo ka Tigraay hojii isaa haala saffisaa ta'een raawwachuuf sochii inni taasisu gargaaruuf cicha qabaachuu ishee ambaasaaddarichi ibsuuf isaanii beeksisaniiru. Obbo Geetaachoon waliigalteen Piriitooriyaa sun guutummaan hojiirra akka oolu gochuuf buqqaatonni 100,000 lakkaa'amaniif baqattoonni dhalattoota Tigraay kanneen Sudaan keessa jiran dararaan isaanii akka dhumatu Yuunaayitid Isteetsiif michoonni ishee dhiibbaa akka godhan gaafachuu isaaniillee barreeffama isaanii kanarratti tuqaniiru. Haaluma kanaan ambaasaaddar Maayik Haamar ittaanaa pireezidaantii naannichaa leetinaant jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaay waliin waggaa haaraa Itoophiyaatti waliin mari'achuu isaanii eembasiin Ameerikaa Finfinnee jiru fuula feesbuukii isaa irratti barreesseera. Eembasichi ibsasaa kanaan marii isaanii sanaan waliigaltee Piriitooriyaa guutummaaf hatattamaan hojiirra oolchuun naannoo sanaaf nagaa waaraa ka fidu ta'uu waliigaluu isaanii ibsee jira. Oduu kabiroon immoo daayirektarri olaanaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Teewodiroos Adaanoom waggaa haaraa Itoophiyaa kan bara 2017 laalchisee kaleessa galgala televiziyoona Dimtsi Wayyaanee irratti ergaa dabarsaniin hooggana abut gidduutti adda addummaan uumame uummata ofii dursuudhaan nagaan akka furamu gaafataniiru. Waggaan haaraan uummanni keenya buqqa'e gara qe'ee isaatti kan itti deebi'u kan nagaa fayyaa fi waggaa misoomaa akka ta'uun hawwa. Tigraay keenya keessatti dhimmoota yaaddessaanii uumamee turuunsaa kan beekamuudha. Haa ta'uuti adda addummaan siyaasaa jiraatus nagaa jeequun qabu. Waliigalteedhaa fi mariidhaan adda addummaan hin hiikamne hin jiru. Fedhii uummata keenyaa yoo wiirtuu goone furmaata siyaasaa fiduu ni dandeenya. Qaamotiin martinuu adda addummaa isaanii nagaanii akka furan akkasumas fedhii uummata Tigraay akka dursan nan gaafadha. Uummanni Tigraay nagaa fi misooma kan isaaf malu. Irran deebi'a. Uummanni Tigraay nagaa fi misooma kan isaaf malu. Lola kaaba Itoophiyaatiin dubartoonni 1,000 lakkaa'aman miidhaan qaama isaanii irra ga'ee jira ka jedhan Dr. Teewodiroos $50,000 badhaasa argatanillee dubartoota lola sana keessatti miidhaan irra ga'e hojii akka ittiin jalqabaniif ayyaana ashandaaf waggaa haaraa sababeeffachuudhaan kennaa gochuun kennuuf murteessuu isaaniillee ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun waaltaaleen siivilii 7 kanneen Tigraay keessatti argaman hooggana abut gidduutti adda addummaa uumame karaa nagaaf mariin furuuf sochii jalqaban cimsanii akka tuffafanillee beeksisaniiru jechuudhaan Murgeetaa Tsibahaa Maqalee irraa gabaaseera. Ayyee hordoftoota keenya wal jala darbuu oduu keenyaatii fi ammas irra deebinee dhiifamas hin gaafanna amma gara gabaasaalee keenya itti aanutti darbina waliigalteen ulaa galaanaa mootummaa Itoophiyaatii fi kutaa Somaalilaandii wajjiniin taasifame mootummaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti muddama uumee jira muddama kana karaa dippiloomaasiitiin akka hiikuun danda'amu Somaaliyaatti ambaasaaddara mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an ibsa kennanii jiru dhimma kana irratti waa'ee kana irratti gabaasni Haruun Maaruufii fi Abdurrazaaq Zubeerii qopheessanii akka taanutti isin dhiyaachaqasu. Biyya Somaaliyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Riichaard Riileey gaaffiif deebii VOA'dhaa wajjiniin taasisaniin waldhabdee Itoophiyaadhaa fi Somaaliyaa gidduutti uumame karaa dippiloomaasiitiin hiikuudhaa fi Yuunaayitid Isteetsi hirmaachaa jiraachuu ishee ibsaniiru. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive. Haala hedduu nama gaddisiisudha. Haalli baay'ee jeeqaa ta'e kun kan jalqabame ji'a Majjii keessa yommuu waliigaltee wal hubannoo mootummaa Itoophiyaaf kutaa Somaalilaand gidduutti mallatteessame akka ta'e beekna. Waan sanaaf beekamtiin kenninu karaa dippiloomaasiitiin biyyoota michuu keenya ta'an waliin yaalaa jirra. Mootummaa federaalaas jiruu fi mootummaa Finfinnee waliin ta'uudhaan dippiloomaasiidhaan furuudhaaf hojjechaa jirra. Somaaliyaanii fi Itoophiyaan marsaa lamaa fi Turkii keessatti marii taasisaniiru. Marii sanarraa ifatti bu'aan argame amma ammaatti jiraachuu baatus
mariin marsaa sadaffaadhaa fi dhiyeenya kana taasifamuuf jiru muddamicha furuudhaa fi akka waliigaltee irra ga'u ambaasaaddarri Riilee abdii qaban ibsaniiru. Furmaanni dippiloomaasii jiraachuu qaba. Mariin adeemaa jiru jira. Marii marsaa kana Tarkiitu geggeessaa jira. Inni ittaanu fulbaana 17 taasifama. Marii ittaanu kanaan akka waliigaltee irra ga'amu baay'ee abdii qabna. jedhanii ambaasaaddarri Riichaard Riilee qibxata kaleessaa ibsa Moqaadishoo keessatti kennan kanaan akka aanga'oonni Somaaliilaand jedhanitti akkaataa wal hubannoo Itoophiyaa wajjiniin taasifameen kutaan Somaaliilaand akka biyyaatti akka beekumtii argattu gochuuf Itoophiyaan biyya jalqabaa taati. Somaaliilaand immoo lafa kiiloomeetirii 20 bal'atuu fi buufata dooniitiif kan oolu waggaa 50 fi Itoophiyaadhaaf kireessiti. kutaan Somaaliilaand akka qaama ishee ta'e kan amantu biyyi Somaaliyaa waliigaltee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi pirezidaantiin Rippaabilikii Somaaliilaand Musee Bihi Abdii amajjii 1 bara 2024 mallatteessan kana birmadummaa koo kan sarbuudha jechuudhaan balaaleffatteetti. Haaluma kanarraa ka'uudhaan biyyoottan lamman wal waraansa keessa seenuu danda'u jechuudhaan kan gaafataman ambaasaaddarri Riilee iyyoo jedhaniiru. Waldhibdeen gosa kamiiyyuu waraanni xiqqaa ta'e illee akka jiraatu eenyullee fudhachuu hin danda'u. Kanaaf kanneen hawaasa addunyaa keessa jiran hundi utuu addaan hin kutiin hojjechaa akka jiran waldhabdee biyyoottan lamaanii kana karaa sirrii ta'een hiikuudhaaf Yuunaayitid Isteetsi Waashingteen irraa yaalii taasisaa jirti. Kan jedhani ambaasaaddarri Riilee kun waan baay'ee barbaachisaa ta'edha. Yeroo dhiyoodhaa fi baay'ee ariifachiisaa ta'e keessatti waan barbaachisaa ta'edha jedhaniiru. Dhimma kana irratti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa yaada argachuudhaaf yaaliin VOA'dhaan taasifame amma ammaatti hin milkoofne. Haa ta'u malee ji'a darbe erga Turkii keessatti Somaaliyaa wajjiniin mariin taasifame booda kan yaada kennanii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee fedhiin Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf qabdu waliigaltee biyyoottan ollaa keenyaa wajjiniin taasifamuun karaa nagaatiin ni milkaa'a jedhanii akka abdii qaban dubbataniiru.